work done by the variable force. Work done by the variable force kan jedhudha. If the force is variable, work done can be calculated using graph. Forcein yoo variable ta'e, forcein takka humna cimaa irratti apply ta'a, takka immoo humna xiqqaatu ba'aa tokko irratti yookaan objektii tokko irratti apply ta'a yoo ta'e, work done bifa eeriyaan ittiin safaramuu danda'a. Work done is equals to area under force displacement graafiidhaan safaramuu danda'a jechuudha. Mee work done by the variable force kan jedhu kana fakkeenya kitaaba keenya irra jiru kana fudhannee fayyadamneetu ilaalla jechuudha. Fakkeenya kitaaba keenya irra jiru akkasidha. A particle is subjected to a force Fx that varies with position as in figure below. What is the total work done by the force over the distance? X is equals to 0, 2x equals to 15 meter. Jedhee gaaffii akkuma argaa jirtanii kanadha jechuudha. What is total work done? Work done akka eeriyaa barbaadutti yookaan akka bal'ina wanta tokko barbaadutti barbaaduu dandeenya jedha. Mee fakkeenyaaf asumarraa giraafii kaafannee haa ilaallu. Giraafiin kun egaa FSC giraafiidha. As foorsiidha. As kan jiru immoo displacementiidha. Foorsiin niwutoonii nuuf kenname. As immoo meetiraan nuuf kenname. Displacementiidha yookaan X jechuu dandeenya. X meeqarraa kaaseedha? 0 irraa kaasee work done hamma eessaatti deemee hamma 15tti deemee nu gaafata jechuudha. 0 irraa kaasee hamma 15tti deeme. Humni egaa maal ta'a deemee jalqaba 0 irra ture. Humni kuni jalqaba 0 irra ture. Jalqaba 0 irra ture yeroo asii displacementiin 5 irra ga'u immoo maal ta'ee 3 irra dhufe jechuudha humni. 5 irratti 3 fayyadamee 0 irraa ka'ee akkas dhufe jechuudha. Kana malee hamma 10tti immoo 3 irra deeme. Hamma 10 kanaatti 3 irra deeme jechuudha humni. Kana booda immoo maal godhee qannasaa dhufe. Dhaqee 0 ta'e jechuudha humni. Humni irratti apply ta'ee jiru jijjiiramaa jira jechuudha. Yeroo kana maal jenna? Work done by the variable force kan jenneef iyyuu sababa kanaati. Humni jijjiiramaa dhufe jechuudha. Yeroo kana egaa akkamitti fayyadamna? Akkamittiin work done barbaanna? Bifa eeriyaatiin barbaanna jechuudha. Eeriyaa fakkeenyaaf kana mee eeriyaa 1 jennu, eeriyaa 2 jennu, eeriyaa 3 jennu. Kun rog-sadee 2 argannee kun immoo rog-arfee 1 argannee jechuudha. Rog-sadeen akkamitti barbaanna? Eeriyaan rog-sadee walqixa 1/2 BH ture. Base times height. Kanuma gargaaramneetu eeriyaa bifa kanaatiin barbaanna jechuudha. Kana jechuun 0 irraa kaasee 5 maal qabna? Dalgaa 5 qabna jechuudha. 1/2 5 baay'isuu achii olmoo meeqadha? Asitti 3 qabna jechuudha. 3. Eeriyaa 1 irraa kana qabna. 5 baay'isuu 3 15dha. 15 baay'isuu 1 irra 2 7.5 asii qabna jechuudha. Kana jechuun akkas meetiradha. Achii niwutooniidha. Niwutoon meetira yookaan joolii jennee kaa'annaa deemuu dandeenya jechuudha. Eeriyaa 2 irratti immoo eeriyaa 2 maaloodha? Eeriyaa 2 kana gaafa barbaannu rog-arfee. Kanaafuu maal jenna? BH jenna kallattii maal? BH walqixa maal ta'a? Asii 5 kaasee 10 5 kaasee hanga 10tti deemee kana maal jenna? 5 jenna baay'isuu achii olmoo meeqadha? 3dha. 3 5 baay'isuu 3 walqixa 15 niwutoonidha jechuudha. Asii eeriyaa 2 irraa kana arganne jechuudha. Eeriyaa 1 irraa kanadha. Kana malee kana kunis rog-sadeedha. 1/2 BH jechuudha. Eeriyaa 3. Kanaaf iyyuu 1/2
B'n keenya meeqadha? 10 kaasee hanga 15tti 5 jechuudha. Baay'isuu achii ol immoo meeqa? 3. Kunis walqixa maal ta'a? Eeriyaa siriin keenya walqixa 7.5 ta'a. 5/3 15dha. 15/2 7.5 niwutoon meetira arganne jechuudha eeriyaa siriin keenya. Amma egaa eeriyaa 1 kan arganne, eeriyaa 2 kan arganne, eeriyaa 3 kan arganne. Kana kallattii maal goonaa? Total work done jedha. Total work done x'n 0 irraa kaasee hanga 15tti jedhe sababa ta'eef maal goonaa? Total work done walitti ida'annaa jechuudha. Eeriyaa 1, eeriyaa 2, eeriyaa 3 walitti ida'annaa jechuudha. Kana booda work done keenya wal qixaa eeriyaa 1 plus eeriyaa 2 plus eeriyaa 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu work done wal qixa 7.5 niwutoon meetir plus 15 niwutoon meetir plus 7.5 niwutoon meetir yookaan juul jechuu dandeenya. Kanaafuu work done keenya akkasitti walitti ida'anne meeqa nu ta'a? 30 niwutoon meetirii yookaan juulii argannaa jechuudha. Asumaanii work done by the variable force yookaan work done yeroo humni takka dabalee takka hir'atu akkasittiin barbaanna jechuudha.